guyyichaaf yericha hin beektaniitii dammaqaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 13.
kanaafidha addunyaani yaa gooftaa jechuudhaan bifa adda addaatiin sobuudhaan oduu sobaatiin sobanii fakkeessaadha. Yaa gooftaa jechuudhaan Waaqayyoon waama. Garuu maal godha yoo dhugaadhaan ta'e malee yaa gooftaa eenyu yoo jedheef mootummaa koo dhaaluu hin danda'u jedha. Kun asirraallee jechuudha. Inni biraanii ergaa Phaawulos qulqulluu gara mucaa isaa Xiimotewositti erge isa lammaffaa boqonnaa 4:2 akkana jedha. Kun yeroodha. Kun yeroo miti otoo hin jedhin qophaa'eetii argamii jedha. Ilaalaa yaa kiristaanota. Har'adha, boridha, yeroon isaan geenye ani qurbaaniidhaaf yookaan foon dhiiga gooftaatti dhiyaachuuf hin geenye. Ani daa'ima ganaa umuriin kee ganaadha, yeroon kee hin geenye jechuu osoo hin taane ammuma qophaa'ee jechaa jira. Maatii Waaqayyoo haa qophoofnu kaa ajajjiirrannu qalbii keenya Waaqayyotti amannu. Lapheedhaan yoo amanne dhugumatti jireenya arganna, dhugumatti ni fayyina. Waaqayyo laphee keenyaan qulqulloomne mootummaa isaatiif akka geenyu nu haa taasifatu. Egaa inni lammaffaan guyyicha firochi hin beektanitti qophaa dammaqaa jechuun inni lammaffaan guyyaa waamicha keenya waan hin beekneefidha. Hin beeknu amma saatii kana ta'ee hin beeknu. Waaqayyo qofaaf beeka abbaat jechuudha. Waaqayyo abbaat beeka uumaa samii lafaa. Kanaaf qophaa'uun nurra jiraata yaa kiristaanota. Amannee erga ta'e amanuu qofa miti. Waaqayyoon waamuu qofa miti. Lapheedhaan yoo amannedha. Qalbiidhaan yaada keenyaan gara Waaqayyootti yoo deebinedha jechuudha. Gara isaatti akka deebinu Waaqni abbaa keenya nu haa gargaaru. Kanaaf asirratti wangeela Yohaannis boqonnaa 11:26 utuu jiruu kana anatti amanuu yoomiyyuu hunduu jedha. Utuu jiruu ilaala. Utuu jiruu kana anatti amanuu yoomiyyuu hunduu bara baraan ni jiraata jedha. Maarree amannu ka dhugaadhaan wanni Waaqayyo raawwate raawwannu, hojii gaarummaa ta'e haa goonu, kan Waaqayyo jibbaa jibbinu. Yeroo kana utuu jirru jireenya qophaa'u jechuudha. Kanaaf inni biraan wangeela Maatewos boqonnaa 24:42 irratti gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektaniiti dammaqaa jedha. Kun ilaalaa bifa adda addaadhaan nutti dubbata. Dammaqaa jedha. Asiis achiis dammaqaa nuun jedha. Dadammaqnu kaa mirrafnaa bakka jirru akaanu gara isaatti dhiyaannu lapheedhaan isatti amannu qalbii ajajjiirrannu mootummaa Waaqaaf qophoofnu. Kana gaamaatii Waaqayyo mootummaa isaatiif hunduma keenya nu qopheeffatu. Kanaaf maatii Waaqayyo mata duree guyyaa har'aa godhannee kan ilaalaa turre wangeela Maatewos boqonnaa 25:13 irraa guyyichaaf yerocha hin beektaniiti dammaqaa jedha. Waaqa kakaasee nu jalqabsiisee nu xumursiis. Galanni ulfaataa maqaa isaatiif haa ta'u. Deessoo haadha isaa dubroo Maariyaam ergamoota Waaqaa toloota hundumaaf galanni kenna ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.